keessan ture jedhanii sammuu tideebi'uunis jira jechuudha. Maaliif dogoggora tokkorraa way baratta jechuudha. Shamarran keenya yeroo isin gorsan amma jarjarun ko mali rom ke uniga ashama arkafune kabajamtoota fi daawwattoota chaanaalii kiyyaa akkam jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaa keessanii jirra galata waaqayyoo har'a anis nagaa kooti badee jira jechuudha. Dhiifama guddaa isin gaafadha. Akkasuma waa'ee gorsaa irratti isiniif eegaleetaniin achumaan isin dura badee jechuudha. Tole chaanaala kanaaf aaraat warritaatan subscribe gochuun gara maatii kiyyaatti makamaa leensaa inda mulee family waan barbaadan argattu barbaadan fakkeenyummaan fudhachuu dandeessu ofitti amanee isinitti masakana yoo barbaadan immoo barumsa irraa fudhachuu dandeessu. Biyya Arabaatti maal akka dabarse biyya Arabaa miidhaa qabamoo miidhaa hin qabu yoomam ammam hojjanne nuuf miidhaa hin qabne ammam yoo hojjanne immoo miidhaa nuuf qaba. Isa kana hundumayyuu narraa argachuu dandeessu. Channel kanaaf aaraa warritaatan subscribe gochuun gara maatii kiyyaatti akka makamtan jaalalaan isin gaafadha isiniin jechuu barbaada. Tole egaa guyyaarraa mana kiyyeessa guddaa keessatti waraabaa jira jechuudha. Yeroo kan suuqii keessa taa'etanii waraaba jechuudha. Har'a immoo mulee suuqii keessa kaayatan gabaan deemaa jedheetanii mana dhufee jechuudha. Mana erga dhufee immoo amma gabaa deemuudhaaf hin jira jechuudha. Mana erga dhufee immoo isti viidiyoo wayi xiqqoo hojjadhee fi deema waa'ee gabaa isaaniif dhiyeessa. Biyyi keessi gabaan akkamii gabaan ayyaana akkamitti jirti ayyaan dhufaa jira. Isa kana isiniif nan gadhiisa jechuudha. Isin agarsiisa jechuudha. Isinis immoo like gochuudhaan nafaan akka turtan abdiin qaba isinirraa jechuudha. Leensa bareedaa baafachuudhaaf manno fi yookiin immoo biyyo fiitu namatti tola jechuudha. Yoo nagara silaa madaamiinas Ramadaan akkam isinitti jira. Dhiifama isin gaafadhe. Ramadaan akkam isin gochaa jira otoo natti jiraadhe yoona kanallee gaamtuun ta'u yoona kana qursiin nyaatanii misaan hin qophaa'u kana garuu immoo isa galgala nyaatanii inni galama jechuudha. Ani yeroo qophaa koo waan hojjedhuuf sarratanyaan biraa waan hin jirreef madaamiin kiyya maarbeetii waan hin seenneef ani yeroo kanatti eegala jechuudha. Mana walawwalee ka'een qulqullina mana heegee ka'een qulqulleessee ka'een gara nyaata isaaniitti qajeelachuudha. Amma garuu isin yaadadhe baay'ee tokko isiniif dhukkubsachaa jira jechuudha. Waaqayyo isin gargaaru. Warri musliimaas immoo Ramadaan Kariim isiniin jedhee jira. Jabaadhaa warri xoomarra jirtanii mana namaa keessa hojjettan rabbiin keessan isin jajjabeessu isiniin jechuun barbaada. Isiniif haa dhaga'u kadhannaan keessan du'aayin keessan kan biyyaaf du'aayi gootanillee kan maatii keessaniif du'aayi gootanillee kan saba hundumaatiif du'aayi gootanillee addunyaa kanaaf kan du'aayi gootanillee du'aayin keessan isiniif haa dhaga'amu jechuun barbaada. Akkasumas immoo guyyaarraa kana dhufeef Ramadaanis garuu nuti dhadhagaamteetti jechuudha. Guyyaarraa kan isiniin jechuu dhufee obboleessi tokko gaafii na gaafate jechuudha. Gaafii ishiin xumuramne gaafii uma ajaa'ibaan immoo arge jechuudha. Leensaa jettee jennaan ijoolleen keenya dhugaa dubbachuudhaaf wanti nani dhufeef baay'ee tokko gaddeen dhufe jechuudha. Gadduu sotoon ta'in xiqqoo natti dhaga'ame waan dhufe jechuudha. Maaliifan dhufe haala gabaasa isiniifan ibsa. Garuu gabaa deemuuf qophii irra jira. Garuu maafin viidiyoo irratti hojjedhu natti himteetti na eegaa jirti viidiyoo irratti na hojjedhu jettee natti himattee jechuudha. Obboleettiin kun sijjammar gorsa maallaaf qabda naan jettee gorseera karaa keessa. Maal sitti fakkaata sinaan jettee yookiin immoo anatti kan dhaga'amu akkas akkasii leensaa sitti mee maaltu dhaga'ama
nama tokkorraa yoo waan tokkotti mattee waan tokko namarraa dhageessu yookiin immoo deebii namarraa argattu keessi kee boqota. Keessa koo boqota. Xiqqoo ishillee hafuura galfadhanaan jettee jechuudha. Ani kan hin jedhu karaa koo jechuudha. Dhimmi isaas akkas ture. Kan ishiin naan jette jechuudha. WhatsAppidhaan na argatteetu bilbila koo maxxanseetan ture viidiyoo baranaa irratti jechuudha. Viidiyoon bilbilli koo achirra jira. Leensaa jettee jennaan gurbaan kuni gurbaa wayitu dhufee feekisbuukiin haay naan jedhee haay jedhee deebisee fi nagaan siifaa ta'u jedheeni achi deebi'eetu waa'uma yaadni isaa baay'ee tokko namatti tola jettee yaada bareedaa burqisiisa of keessaa jettee akka waan dubartoota harabaa gorsuullee hin ta'a jettee akka waan yaada bareedaa qabu sammuun isaa dubartoota keenyaaf qulqullaa ta'e waan dafqa isaanii barbaanne wayitaasaa jettee nama sana maqaa dha'uun barbaadu maqaa namaa dha'ee hojjechuu hin barbaadu ani dhiifama isa kana ishiittis himeera maqaa namaa dha'ee hojjechuu hin barbaadu iddoo kanatti naaf hubadhaa isin waan isin jettan nan hojjedha garuu maqaa namaa dha'ee hin barbaadu nama shantu naaf kanarratti naa hojjedhu jedhee naaf erge garuu kan ishii kana keessumaa istiirratti nan dubbadha yaada keessanis hin barbaaddi garuu bu'aa boqottu garaan isheenyaa ta'u homaa miti dogoggoruu waanuma jiruudha sirraa'uunis immoo deebi'anii ahaa edaani kana keessan ture jedhanii sammuutti deebi'uunis jira jechuudha. Maaliif dogoggora tokkorraa way baratta jechuudha. Shamarran keenya yeroo isin gorsan amma xiqqootti wanta akkasii afeera garuu dubaroonni tokko jirtu yoo namni dhiironni dhufanii waanuma jaalalaa isinitti taasaan dhugaa kan isinitti fakkaatu kan dhugumatti lapheemsaarraa isin jaallate fakkaatee isinitti fakkaatee birrii keessan fuutanitti ergitan amma qabdan mistira keessa waan hunda zaqazaqxanitti ergitan jirtu jechuudha. Dhiiratti mistira ofii zaqazaqanii inni himatanii nama hundatti himatanii mistira ofii keessa ofiitti qabatanii waan hunda namatti baasanii himatanii waan hunda ilmoo kootu baasanii himadhu waan hunda abbaa warraa kiyyattu yoo himadhu jechuudha. Maaliif waan himatamuu qabu hadda baasa waan kennamuu qabu hadda baasa jaalalli birriin hin bitamu jaalalli maallaqaan hin bitamu jaalalli ofii isaatiin of bita. Ati nama gaarii taana jaalalli kan si jaallatu kan dhugaatis jaallatu ofii isaatiif deemee dhufu dhugaadhaan ati dhugaadhaaf jiraannaani jechuudha. Ati ofii keef adabnaani jechuudha. Adaba qabaadha ijoolleen keenya. Jaalalaaf jettanii jaalalaan hin nyaatamina maqaa jaalalaatiin hin gowwoomfamina. Maal jettee feekisbuukiin wal baree jette haay naan jedhee jette haay hin jedheenii jette. Isa booda waa bakka yaada babbareedaa asaa waan gorsanaaf ta'u waan jajjabinaaf ta'u natti taasisa jette. Laala isa booda immoo deebi'ee yoo jaalala keessa nagalchuu jaalala keessa nagalchee ka'ee bilbila isaa cufateetti. Maal ta'e jedhee yoo dhibbadhu bilbila kootta balaashee bilbila kootu na duraa bishaan keessa bu'ee yookiin immoo caccabee naan jedhee harkaa bu'eetu jedhee jette. Eeshi jedheen bilbila bitee ergeefi jette. Sa'aatiin ergeefi jette. Laala waan tokko nan ergeefi jette. Isa booda immoo eechi siqqeetu immoo hin badeette. Bilbila isaa cufateette. Galgala natti naasa'uu jette. Laala iddoo kanatti barumsa siniif haa ta'u. Galgala bilbila isaan cufataa guyyaa garuu hin banaa jette. Egaa achi siqee immoo bilbila isaa xirqim godhee cufateette. Achi immoo maal taatenna mana kiraayii dhabee maal ta'ee maaltu koo dhukkubsatee akkasii midhaan qonnaan biyya galee naan jedhe jette. Waggaa darbe keessa. Achiin ishi jedheen birrii fuudhee ergee fi birrii 5,000 jette. Isas muxit godheetu immoo deemee takka tureetu immoo mee hojii waynee galaa birrii waynaa ergii. Sila soo ati singinnaa galte walumaanti jiraannaa. Sila soo waadaa sii galeera. Qaalii walii galle waadaa walii galleerra waadaa sana nyaadhu waadaa sana nyaatineeti birrii naaf ergii wajjin hojjannaa naan jedhee jette. Ilaala iddoo kanatti. Dubartoonni maqaa jaalalaatiin gowwoomfamaa jirtu of eeggadhaa jaalalli birriin hin bitamu jaalalli ofii isaatiin of bitama jaalalli ijaan bahee mul'atu laphee keessa jira obboloota kun. Isa booda birrii 40,000 xirqam godheen ergeef si'a tokkichatti birrii 40,000.
Isa booda 40,000 sun buukisaarra yoo ga'u jette. Ilaala isa jalattu 2,000 1,000 yeroo ayyaanaa yeroo maali nan ergaa mana kiraay kanfalii jedheenii jette. Gaafa 40,000 sun buukisaarra galu bilookii fuudheettu lee jechuudha. Kana ilaala bilookiidhaan ishee gaggeessa jechuudha. Baganaa galchise hin jenneen galatoomis hin jenneen kanas hin jenneen sanas hin jenneen bilookiidhaan ija balleessa jechuudha. Obboleetti ko yoo daawwattu kooti sin kabaja sin jaalladha. Jaalalaan gowwoomfamuun waanuma jiru garuu irraa baratanii deebi'uun immoo waanuma jiru isa gara fuulduraatti garuu birrii kee akka qabattuuf maallaqa kee akka qabattuuf dafqa keessanii anis nan beeka dafqee akkan itti fidee nan beeka jechuudha. Kana obboleettiin kuni waan bolonni akkasuma akkuma shii jirtan jaalalaan kan gowwoomfamtan dhiirumtu waa'ee jaalalaa isinitti haasa'eef simmeetii keessa galtanii nan jaaladhe jaalala maali jettanii maatii keessa faana wal loltanii maatii keessanitti birrii erguu diddanii gara dhiiraatti ergitanii boruu tidaaris gaa'ela isiniin ta'u kana beekadhaa boruuyyuu gaa'ela isiniin ta'u kun ijoollota baay'eedha kan akkasitti birri nyaatamu jechuudha. Innaa isiniif haa galu barumsarra isiniif haa ta'u obboleettiin kun akka ishiin itti namatti ni mannee dhuftee karaa keessaa natti mantee xaxxi jettee gubattee muzimmeette jechuudha. Maaliif yoo har'a namatti matte hiriyaan gorsitu tokko jirti jechuudha. Hiriyaan ishii lakkii jechaanii turte jechuudha. Hiriyaan ishii suni gorsaa turte. Hindidde natti naaffite jechaanii turte jechuudha. Jedhaaniin ture. Har'a garuu itti machuun qaaneffadhee deebi'ee tanin lafa laalee jette. Sini galee kana shamarran keenya baradhaarraa barumsa isin haa ta'u. Namni isin jaallatu maallaqa isin hin gaafatu. Dhiirri birrii nama gaafattu ofumaaf hin taatu siruma gonkumayyuu jechuudha. Siruma gonkuma dhiirti birrii nama gaafattu hin taatu. Kootti akkas goonaa koo mana jaarran maali haadha sanarraa fuudha gaafan walitti dhufne. Jaartii kooti jaarsa kooti gaafan jedhee walitti gallee waliin taanee amala isaa baree eenyummaa isaa baree maatii isaa baree maal isaa baree maatii koo baree gaazan erguyyuu naqu garuu immoo nama hin beeknetis birrii erguun wajjin jiraadha dheerattanii gaarii miti beekaa kana. Dhiirri birrii nama gaafatu siruma hin taatu birrii jaalalan beektu kana beekadhaa. Namichi sun yoo na jaartiis qabaachuu danda'a maalis ta'uu danda'a hin beekamu. Sini galee jaartii qabaachuu danda'a ijoollee qabaachuu danda'a maal eessatti beekti feesbuukii wal baran. Ani namicha sana garuu hin arrabsu maaliif reebeer kan fudhannee kiisii galee nannee ofishiitiif ergitee fi isa kana isiniin jechuu barbaada. Garuu gowwoomsuun immoo fuula waaqayyootti cubbuu isaa hunda caaluudha. Cubbuudha. Gowwoomfamuunis immoo gaariidha. Homaa miti. Amma waan baay'ee miidhamte sitti fakkaachuu danda'a malee gowwoomfamuuni fuula waaqayyootti fudhatama qaba. Homaa rakkoo hin qabu. Garuu miidhamuun gaariidha. Miidhuutu ulfaataadha. Amma gammachiisuu danda'a malee birriin suni jechuudha. Garuu gara fuulduraatti rakkoodha. Amma gammachiisuu danda'an siniin jedha. Kana obboloonni karaa keessaa kanarratti hojjedhu akkas rakkoo kooti rakkoo akkasiin qaba jettani natti baay'ate taraa isin hojjechuu nan danda'a dhiifama. Kan koomaa dursuu diddee jechuu dandeessu dhiifama beekuman callisee uummayyuu ta'e irratti hojjechuu dhumaafini sinin jechuu barbaada nagaatti tura oolmaa gaarii isiniif haa ta'u chaanaala kanaaf haaraa warra taatan subscribe godhaa laayikii godhaa sheerii godhaa viidiyoo kan gadhumaatti daawwadhaa viidiyoo biraatiin hanga deebi'ee dhufutti nagaatti naa tura. Maatii koo faana wal isin barsiisuu danda'a kan akka haadhaatti mucaa goraa guddisan isaan faana wal isin barsiisuu danda'a har'a maatiin koo as jiru jechuudha. Yoo waaqayyo jedhe isaan wajjinis wal isin barsiisuu nan danda'a. Yoo ishinaa jedhanii heeyyamamoo ta'anii isiniif fideen dhufa jechuudha. Na eegaa nagaatti tura viidiyoo biraan hanga dhufee walitti deemnutti nagaatti tura. Ciao bye bye.